duubaan bala jira. Namoonni social media kana fayyadaman nama akka biizinasiitti social media fayyadaman fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo gadhiisuudhaan galii isaanii biizinasa isaaniiti. TikTokii dalaguun biizinasa isaaniiti. Akka biizinasaatti warra qabatanii waan gadhiisanii fi waan social media irra maxxansanis warra beekan jechuudha. Akka biizinasaatti xiyyeeffatee yeroo dalagan. Warri sunniin biizinasa isaaniiti. Galee warri social meediyaan biizinasa isaan ta'in warri social meediyaan biizinasa isaan ta'in maaliif social media irratti jireenya isaa mata jireenya guyyaa guyyaa isaa hoteela kanaa waa nyaadhee nyaata kanaa nyaadhee uffata kanaa uffadhee bakka kanaa oolee jechuun maaliif barbaachisa galee wanni iji itti baay'atte duubaan bala jira jireenya kee fakkeenyaaf namni maatii isaa qabu social media kanarratti mee maamii akkuma dhuunfaa keessatti daawwattoonni kennallee haa tilmaamanii nama meeqa maatii isaa guutuu beela nama social media irratti hin beekne jechuun nama lafarratti hin beekne social media bakka kanarratti maatii isaa guutuu beela ilma meeqa akka inni qabu niitiin isaa akkam akka jirtu saalooniin isaa soofaa akkamii akka teessoon saalooniin isaa manyitaan isaa algaan isaa akkam akka jiru nama beeku jira social media kana waan hunda isaa social media gubbatti kun ammoo jireenya sila maatii jireenya sila tasgabbii maatii san tasgabbii san dhoobu social media irratti waan kanneen hunda maxxansu